dur tokkoyan. Ayyoo duriidha. Dur tokkoyan. Umoo fi antuunni milaa wajji qotataniiti. Oggaa beelti nu qabda nyaanna yaniiti manatti naqatanii ulaatti qollofataniiti. Qulfii uummoo kanneeti antuunni qe'ee bira bubbaa deeme. Akkasitti boolla qotatee nyaatee fixeeti. Ati qottama beelti nu fixeeni nyaanna. Akkami boolla qotatee fixe? Mana jalaan qotatee nyaatee fixe. Qulfiin eenyu harka jirti? Uummoo harka jirti. Akkasitti amma beelti nu fixee koo banannee nyaannaa jeeniiti. Midhaan hin jiru mire si nyaatee fixee oggaan an deemennaan ani nyaanne amma manguddoo oggaa yaammatan. Isin nyaatee midhaan kiyyarraa naa fuudha jennaan ani nyaanne isin nyaatee isaan nyaatee jennaan bakka abbaa haqaa qaboo laallaati mana ol naqaa ibidda nu shidaa jennaan. Hantuutaa jaamma homo. Hantuutaa ulaanu qifaayyeen. Amma oggaatti shidani. Hantuunni boolla qotatee qabaatti lixee mire. Bakka roobni oggaa ibiddi belbelee uummoo bira dhaqu. Akkasitti roobni itti roobee farada hantuutaa irra qaban. Gaduma ta'e. Dur tokko. Ayyee. Hantuutaa fi biicuu wal fuudhee. Biicuu shimbirroo? Oggaa wal fuudhan. Ayyee. Amma hantuunni guutuu olfatee. Hantuunni eenyu guutuu olfate? Biicuu san guutuu olfatee. Oggaa guutuu olfatu. Amma wanni biicuun guutuun qaba baatu nuuf hiddii jeen. Amma firii hantuuta midhaan mana keessa hin jiru. Maaliin fidaa jennaan? Maaliin godhee fida jennaan? Midhaan deemee ooyiruu keessaa fuudhee shimburaa firii takka fidee itti kennate yan. Oggaa itti kennatu hantuuta daakii nuuf hiddii jeen tanuma shimuru nuuf haaye. Amma akka bilchaata lajattee tanuma keessaa fuutee. Firiin bishingaa jalqaba biraa kennitee itti kennee dhagarraa fi deemuu jennaan. Dhagarraa naa deemuu deemaanii fidaa jennaan. Deebi'ee firii shimburaa firii takka fidee itti kennee takkitii san ibidda dhageeffee jala shidaa oolte hoggaa ittiin bilchaatu akka bilchaate ilaaleetti sanuu keessaa fuutee nyaatte. Biicuun nyaata? Keessaa nyaatte amma deebiteeti hoggaa amma bakka bilchaate jettee bishaan irraa cuunfitee bishaan waan jirani saanatti bishaan natte guduunfitee geessite bakka isatu daantaliidhaan hiite guuta bira geessite. Amma gaddaa jee inni dura deemee caa uwwisee fi bakka harka dhiqanii fi hoggaa irraa hiikkatan wanti bishaanii namni bakka akkatti itti rifate biraa ka'ee deeme. Hoggaa isaan guutuun isaa bira yaa'u ati naqaanyee jeetuma biicuu ol fuudhee dhahee ajjeese haadha nyaatu tana gubde sana ajjeese mi hoggaa jiru dhagaratti bee xiix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 xi
kombeeroo dhufe risaan lukku nyaasan Akkoon beeroo. kombeeroo dhufe fuudhee dhagarraa fuudhee muka gubbaan qubate yaaboo lafatti na nyaadhu malee muka gubbaatti na nyaate jennaan Hantuuta ajjaani. lafatti jalaa bu'e amma bakka hoggaan lafatti jalaa bu'u amma dura na gadhiise lafatti bu'aa jennaan lafatti gadhiise inni dafee muka jalaa seene risaa keessa dhabe. Akkana hantuuta ayilii qabaa jechuudha. Tooftaa akka hantuutaa ta'a jettaan uummataan. Hantuutaan ta'inaa akka hantuutaa sanii xaqilii gabaachuu barbaachisa.